Najat biyya Ameerikaa kutaa Minnesota keessa jiraatti dhiyeenya dubbii himaa abaaboo waboo ta'uun akka hojjettu himame. Garee hidhannoon qabsoo gaggeessu abaaboo waboo kan mootummaan abaaboo shanee jedhuu fi yeroo dhiyoo shororkeessummaan farraje waliin hojjechuun dhiibbaa qabaachuu maluu fi ofii Najat eenyu kan jedhu irratti waa'ee lakoo Hamzaa Hussein waliin turtii taasifteetti. Afanfartuu shooleedha. Waraana bilisummaa Oromootiin mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha jedhee jiratti bana. Ati dubbii himtuu dhaaba shororkeessaadha jedhamee kana wayita taatume miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Wanni jiru maal ta'eeta mootummaan Itoophiyaadha maali waraana bilisummaa Oromootiin shororkeessaa jechuun isaa fudhatama waan hin qabaanne asittis jechuudha ija addunyaa durattis namni bilisummaa uummata ofii kabajaa uummata ofirraa roorroo ittisuuf ala jiru tokko shororkeessaa jettee gaafa maqaatti maxxansitu sunuu sirrii miti because namni haqaa ofiif falmatu namni haqa uummata isaa irra dhaabbatee deemu daandii sanirra maaluu yoo jedhame haqni isaa haqa dhugaan hin haalamu so waan san ta'eef jecha ani isaan designationa isaan laataniif san fudhadheetiin beeku maaliifi dhugaa irratti kan hundaa'e waan hin tahiniif jechuudha. So cunqurfamuma sabni Oromoo keessa jiru kana warra cinqiisan irraa dhorguudhaaf gabbaan maqaa akkasii ittiin maxxansitee jetteetii uummata kana ifitti qaanfachiistee akka isaan ejjetanii ofii isaaniitiif illee ofirraa gabrummaa kana hin qolanne waan godhamuuf yaalame takka godhamaa jiru waan ta'eef malee shororkeessummaa akka isaan hin qabne bareechee hin beeka jechuudha. Rakkoo dhimma Oromoo kanaa sadarkaa idil addunyaatti baasanii gaafachuu dhugaa jiru ibsuu qabsaa'uu hojii aktiivizimiitiin baay'ee beekamtu. Ati immoo warra koongireesaa fa'aa wajjin walitti dhiyaattee dhimma Oromoo kana dhimma uummataa kana dhimma saba cunqurfamaa yeroo gaafattu arginaa sun dhimma uummataa waan ta'eef uummata akka waliigalaatti. Amma garuu dhaabu mootummaan shororkeessaa ittiin jedhee mootummaan egaa amma yeroodhaaf biyya bulchaa jiru shororkeessaadha jedhee moggaasee sana bakka buute ammas falmii kee gaafatti fuftu xiqqoo jijjiirama hin qabaata jettee yaadda akkaataa hawaasi idil addunyaatti si hubatu kun gufuu natti ta'a jettee yaadda moo carraa ta'a jettee yaaddame? Warra karaa nagayaatiin qabsaa'aa ture Oromoo protest #Oromoo protest irraa eegalee saniin duras taanan qooqa keenya bakka adda addatti dheeyinee iyyachuudhaan haqa Oromoo dubbachuudhaaf yaallee qeerroo fi qarree kumaatamaan itti wareegamee jijjiiramni bara 2018 sun dhufe jechuudha. San keessa hawwiin ture maalinni gaafiin Oromoodha ni deebiti. Maaliif jennaan itti qabsoonnee finne jijjiirama san ala kanaayis namni waan danda'u xiqqastee guddaa godhee warri biyya keessa jiran ammoo lubbuu ofiif lafee ofiif qabeenya ofiif argitee nagaya ofii jeeqeti kan jijjiiramni sun dhufe garuu wanni san booda ta'e ani jijjiirama san finneeti jijjiiramni sun fuudhee nuun bade jechuudha. Hijack godhame revolutionii ilmaan Oromoo aarsaa jilatan itti kafalan gaafiin Oromoon deebi'uu miti Oromummaan yakka ta'e gadi bahee jechuudha. Karaa nagayaan qabsoottee yoo milkoofte mana achi alaa galtee walii hojjechuuf yaaltee yoo hidhamte ajjeefamte yoo ari'amte biyyarraa haqni kee yoo ammas kan dhukatu ta'e carraan ati qabdu maalire karuma ta'uu hundaanuu qabsaa'uuf murteessitaa jechuudha. So sanii fi asirra geenyes filaa danda'ame 2018 2018tti wanni kun goolaban beebar qabsoon Oromoo silaa wanni nuti barbaannu deebi'ee as sadarkaa kanarra hin geenyu namuu biyya ofii gallee muuxannoo fi barnoota qabnuun biyya san gara adda addaatiin guddisutti deemna ture ban. Najat amma immoo ati eessa kaateetu ammarra geessee eessatti dhalattee eessatti guddattee haala barnoota kee haala maatii kee eessa turanii ka jedhu gabaabsi naa himime. Ani Harargee tiin dhaladhee san keessaa guddinni kiyya Dirree Dawaadha jechuun achi immoo dila sun turre bara 1998 biyyaa baanee waanuma kanuma dhimmuma amma irraa haasawaa jirru kan bara baraan generationitti nuti dabru kana. Ofii kiyyaa of baree biyyaan baanee maatiitu qabatee nuun ba'e jechuudha. Achiinas Keeniyaatti akka rifiijitti ammata 2 jiraanneeti kan hafe egaa biyya kanatti ammata 21 dabare kana kan hin dabarse jechuudha. Asumattiin of baree asumattiin guddadhee Minisootaa keessatti barnoonnis haayiskuulii ka'ee hanga sadarkaa olaanaatti asuma. Jirra fiilmii haaraan sirbii jedhu artist Jafar Yusufiin barraa'uun gidduu kana Keeniyaa magaalaa Naayiroobitti eebbifama. Fiilmii kana Jafar waggaa 2 dura Finfinneetti eebbisiisuuf osoo jedhu hidhamuu isaati kan hime. Ammas biyya Keeniyaa keessa jiraata. Qabiyyee fiilmichaa sirbootaa fi bu'aa bahii dabarse irratti waliin turtii taasiseera. Mee sirba isaa jalqabaa nu yaadachiisuu naa eegallu. Afanfartuu shooleedha arrangaltuu abbee arrangaltuu boreedha. Afanfartuu shooleedha arrangaltuu abbee arrangaltuu boreedha.
afaan bartuu sholee arrangaltuu maaree arrangaltuu booleedha ni waan keessa laalii sholeedha arrangaltuu maaree tole Jafar kun sirba kee yeroo jalqabaatti ati ittiin beekamtedha. Mee Jafar yeroo dhiyootiin asitti sagaleen kee dhagaamee hin beeku mee eessa turte? Fiilmii akka barreessaa turtedha kan hin dhagahee dhuguma kanarra turte? Fiilmii bosonatti barreesse yeroo inni bosona ture jechaadha 2014 2015 achitti barreesse South Africaatti kan hin hojjedhe Afrikaa kibbaatti jechaadha. Ergan achitti hojjedhee xumuree booda fiilmiin sun baay'ee baajata guddaadhaan dalagame xiyyaarallee of keessaa qaba bahaara aga Indian Ocean irratti deemee dalagee waanuma Oromoo wajjin wal qabatu kamiyyuu jechaadha. Aga bifanaa danda'ameen seenaa jaarraa tokko yaaleera achi keessatti ibsuuf waan Oromoon keessa dabarte jechaadha. Fiilmiin kun fiilmii sirbii jedhu. Sirbii jedha. Sana booda ergan biyya galeellee dubbiin galaa innaan gallee dubbiin akka galan sana ta'uu diddee yeroo hedduullee deddeebi'ee hidhame. Yeroo tokko Keeniyaallee turte bosonallee turte hagam turte bosona? Bosona waggaa laman ture. Yeroo sana waayilli kee tokko si waliin ture? Yenna waliin ture caalaa bultumeeti. Waraana kibbaa keessa turtanii? Kibba turre lamaanuu keessa. Hayyee sana booddee Afrikaa kibbaa deemtee achitti fiilmii kan hojjechaa turte? Afrikaa kibbaa deemuuf illee manaan baane yeroo bosonaa baane Keeniyaa dhufnee muuziqaa hojjechuuf turre nuyi as dhufee Keeniyaa ga'e immoo mootummaan Itoophiyaa yeroo sana jiru jechaadha. Aga Keeniyaa nu jala dhufanii nu qabuuf dhufnaan asii fuudhanii Mombaasaa nu geessanii Mombaasaatti illee qabamnee turre beektaa Mombaasaatti gaafa qabamne achi birrii kaffalanii sodaatanii beekaa Taanzaaniyaa nu seensisanii chumarraanituma deddeebinu South Afrikaa geenye jechaadha. Sana booddee gara fiilmii kana barreessutti dhuftee waa'ee fiilmii kee kana mee nutti himi waa'ee maalii seenessa gabaabumatti? Namni kamiyyuu yoo fiilmii kana ilaale keessatti of arga jedhee yaada. Sababni isaas seenaa jaarraa tokkooti kan inni as keessatti kaa'ee seenaa jaarraa tokkoo baruuf yaade waggaa 100 jiraachuu hin qabdu. Kanaafuu haganaa danda'ametti walitti fidee waan uummata Oromoo kanarra gahaa ture gosoota Oromoo hundallee qoradhee gosoota Oromoo hundanillee fiilmii kana keessatti hirmaachisee fiilmiin kun jaalalasii roorroosii waa hundumayyuu waan roorroon nurraan ga'e keessaa amma fakkeenyaaf maatiin faca'uu faa kana qabeenyaan namni ikoonomiidhaan gadi bu'uun jaalalli diigamuun waan kana ka fidu hundumayyuu gabrummaadha. Waan kana bifa danda'ameen beekaa waan Oromoo irra ga'e kamuu hojjedheera as keessatti. Mee taatonni achi keessatti hirmaatan biyya garaa garaarraa akka dhufan odeeffadheen ture dhugaadha. Taatonni achi keessatti hirmaatanii ka Beeljiyeem irraa fa'aa Kanaadaa irraa namni dhufe jira asuma Taanzaaniyaa irraallee Keeniyaa irraallee Itoophiyaadhaas nama hedduudha gara nama 30 ni ga'u yaada. Aktoroonni nama fakkeenyaaf warri fiilmii Ingiliffaa fa'aa irratti kiswaalii fa'aa irratti dalaganii jiran fa'aa jira achi keessa. Oromoo mataanii jechaadha warra Taanzaaniyaatti dhalatan fa'aa afaan Oromoo qulqulluuma dubbatu. Gosa Oromoo hunda of keessaa qaba. Haga Gabraa, Ormaa, Garrii hunda Oromiyaa keessa jiran illee. Mee akkami gama maallaqaatiin fiilmiin kun hedduu si fudhate? Maallaqa hedduudha kan inni irratti baase. Xiyyaarumayyuu karaa fuuchuufu xiyyaarri ittiin birriimti xiyyaaratti ba'iyyuu deebi'ee fiilmii tokko hojjechuu ni danda'a yoo xiqqaate. Tarii sadarkaa fiilmii Oromoo kana ol guddisuuf moo yaadni kee maal ture? Anirra guddaa xiyyeeffannaan kiyya si dhugaadhaan fiilmiin aartiin Oromoodhaa warruma aartii jaallatuu fi artistootumaanitu xiqqoo carraaqqiin godhama malee gabrummaan akka malee aartii Oromoo kana gadi qabee jira. Keessumattuu fiilmiin akka hin guddanne godha maaliif baajata guddaa waan barbaaduuf jechaadha. Sababii sanaa tiifanan illee irratti xiyyeeffadhe uummatuma Oromooti kana bira dhaabbatee illee na gargaaree na dalagsiisee sadarkaa kanaan na ga'e.